kanuma qofa nu deebisi waa'ee biyyaaf keetti baratan. Mufraa orsi. Isii immoo isii miti. Akka rabbii dachii fi samii si uume si gaafadha. Ajandaa kana osoo isii sitti himne tokkoffaa akkamitti barte lammaffaa immoo isii maalirraa kaatee sitti himachuu dandeesse atii fi isiin eessatti wal beektan maalinni wanni uummata hunda keessaa si filachuu dandeesseef kana qofa naa deebisa obbolummaatti akka ilma arsee tokkootti akka ilma muslimaa tokkootti. Ayya bareeda gaafin kee bareedaadha. Gaafii keessi deebisuun biratti koomantiilee dakaadhaa kan hubachiisa gabaabduu kenneef bira kutuu barbaada. Tokkoffaa irratti namoonni reedis firaalis jaalattan arraba waan adda addaa waan hunda mana kiyyatti osoo godhatanii bareedaadha. Asitti dhugaa jirtu yeroo barbaadan naamusa osoo qabaattanii gaariidha. Okay, reedi na gaafachuu keetiif galatoomii. Calqaba irratti sillee dhufeessi dubbisee jira. Akka nama wal beekanittis akka ilma arsiitittis akka oromootittis kabajaan siinaasee jira. Gaaffiinis gaafadhanii beektaa naa deebisteerta. Achi boodan sin arrabsine waan tokko siin hin jenne gabaabumatti sirraadhaa bareedifama jedhee okay. Kawaa eeggeetii kanumaan xumuri gara Ummu Firaa waliin qara. Ani nama tokko faayidama yookaan immoo basi deebisa naa deebistee ati naa deebisnaan akkasumatti fudhadhee dhiisee bira kutee sin jedhee jira. Okay. Akkasumatti fudhadhee okay. Rabbiin isin yaa tolchuu jedhee bira kutee sittis deebiin deebisne sillee mormanii yaadattoota okay. Kanaan alatti ani gara laafoon akka namoota biroo faayidama sodaaf kabajaaf jaalanaa kennaniif jedhee waan Ummu Firaa ol naan hin jedhenis waan isin jettis dabalee hin himu. Ummu Firaa ol isas jala jettaan Ummu Firaa waliin kana dura lakkoofsa isiin qabu waliin dubbisnuuf ol walirraa ni qabna okay. Haa ta'u garuu dhiyeenya kanaan ga'u dhabdan kasaraa ta'ee dhuftee yaa'u tiktaakiin kun illee hin gubanneen jira na dubbistee. Na dubbisnaan akkuma ilma Oromoo tokkotti natti himattee anillee gara miidiyaa hin dhufne calqaba irratti Ummu Firaa waliin gaaffii hedduu gaafate. Yeroo sitti himattu kana waan uummata hubachiisaa deemtu yeroo sitti himattu kana naasaa xiliidhamoo na araarsidhamoo maaltu miidiyaa irra akka fiduuf dirqama ta'e laalamoonni wal hubachiisuu qabnu naafsi rakkoo walirraa hin qabnu nan beeka garuu haqa uummanni baruu qabu isiin miidiyaa irratti ilaa wallaahi abrii borganiseenuudhaaf deemu gara laafoo ati du'uuf deemta ilma namaa No, namaa kan beebi gaafa mana gaafate malee dhagee reedi. Gaafa mana gaafate malee rabbiin bira rakkoo deemin. miidiyaa irratti asnaabaa jetteetiin ati dirqama kee dirqama oromummaa dirqama dubartii waan taateef baatu dhufte moo lakkii waa'ee immaan keessan kun naquuqee yookaan waa'een isii naquuqee jennaan dirqama ajandaa godhee dubbachuu qabadee murteeffate jedhamu. No, kanaafuu rabbiin bira ga'een kaane akka naannoo yoo na gaafate fi deebisama jechuun ani haqan barbaadan ani yoo ati gabaannatu rabbiin nama Akkuma gara miidiyaa naa fidii miidiyaa irratti naa fidii naan hin jenne okay. kakattaa gara laafoo Na hordofaa deemu kakkutti maa fidisee reedi. Gaafa jalqaba na dubbistu gara laafoo reedi haasaa muddamin nama dhaggeeffataa deema. Allaali amala tokko qaba na dhaggeeffataa deema dubbii fichisiisi. Gaafa jalqaba dubbistu akkuma nama tokkooti. Kana booda ergasi gaafa deemu booda inni akkana jedha. Okay, isin immoo akkana jettanii wal dhaggeeffachuun bareedaa waan ta'eef. Garuu immoo maali dhimmi rakkoo keessan jiru? Dubartiin keenya kun yeroo baay'ee kanuma qofa nu deebisi waa'ee biyyaaf keetti baratan. Asli hin beeytan. Halkan san wallollee jennaan ati fuutee mana keetiin ol nagaltee achi bule. Akka tasaa ta'ee immoo galgala sani mana ani jiru sanitti dhufe inni. Dhufee jennaan yeroo kiyya biraa dhabeeyyan. Zainaba, nama waan goonu jala keenya dhaggeeffadha. Zainaba, waa'ee miidiyaa amma asirratti waliin dubbii keessa
Kajaajiluu keessa dadhabee keessatti jirna. waa'ee Dubbii miidiyaa keessan kana miidiyaa irratti yoo dhume wayyamoo yoo lafumatti akka danda'ame yaallee yoo rabbii walitti isin urgeesse walitti urgooftanii kuranii hojii jiraattanii yookaan illee namuu kabajaan ilmoo ofii yoo waliin waa'ee haasawaa miidiyaa qofa kaasnee dubbataniituma wanti miidiyaa irratti bayaan araarsaa jedhe tokko si jiru deebi'ee namatti illee miidiyaa irratti baanaa dubbadhaa hin jenne ani. Anaaf riidii wal dubbatu takkatti carraa naa kennitanii gara laafoon ichitti eessaa fide duuba waan anaaf si jidduutti ta'amee fi akkaataa itti wallolle gara laafoon eessaa fide nagaafannaan naa bayii dubbadhu hin jenneen ani. Ini ka dubbadhe nagaafannaa dheerakkoon kiyyaaf ka isaa ka amma asliin jedhe kanallee itti himee ture ani. Gara laafoon haa fida. Gaafannaan dubbadhe achi gara laafoo fida. reedi carraa naa kennitanii Gara laafoo yoo jiraate lakkoofsa Kino ilulleen kana ilutti himadhee jiran ilu miidiyaa baanaa dubbadhaa jedhe. takkatti mee haa dubbadhu salaamu alaikum carraa naa kenna Ayyee dubbadhaa tolesh. wadamma waliin mufatelle wal bira finnee haasoo sooshaal miidiyaa irratti gaara Naa waliin arrabsuun walitti hin dhaane gara Ameenna waliin qabnu abboo jarri. Ila waan ilu ana sitti maqaa. Amala jedhama. Mee isinumtuu ana dhaggeeffadha. Ilu na dhaggeeffadha. takkatti carraa nuu kennaafuma haasoo Amaan daga koi ilu jee takkaa waasi barsa na dhaggeeffadha. Ambar jara sirritti beekaman. Akka ilmaan kiyyaatti beeka akka riyyaa qabata soddaan. Zeenabaa Fireedin hammeenna waliin qaban. Rakkoon jidduu jiru jette. Ekale እንደዚህ ብሏል ሬዲን አሲ Asli hin beektani. Halkan san wallollee jennaan ati fuutee mana keetiin ol nagaltee achi bule. Akka tasaa ta'e immoo galgala sani mana ani jiru sanitti dhufe inni. Dhufee jennaan yeroo kiyya biraa dhabeeyyan. Zeenaba